yaada waa'ee amma sirba eebbisaa addunyaa sirba kun agartanii sirba eebbisaa addunyaa kun turaadha malee waan nuti amma kee jiru kana dubbata. Sirbi kun yoo calleessanii dhaggeeffatan wallaahi waa'ee amma nuti kee jiru kana waan nuti amma siif ta'uu asii achi ta'uuf deemnu kana dubbataa jechuudha. So amma dhaamsinanii dhaamu yoo jiraatu meetur tokkoffaa dhaamsa muummicha ministeera yeroo ammaatiin irraan jalqabadha. Nuti akkuma hayyuun Oromoodhaa Jawaar jedhee namoota nama fixan, namoota dhiiga ilmaan Oromoo faalatan, namoota ummata gabroomsan, namoota qabeenya ummataa saaman, namoota mana namaa diiganii shana jedhanii ummatatti arihaa turan, namoota jaartii namaa jaartii shana jedhanii mana hidhaatti dararaa turan tokkoon isaanii federaalarraa hanga kaabinee gandaatti hanga kaabinee ganda kee deemtee birrii 50 waan jimaatiin ergamtutti takka inni beekne jechuudha. So amma dhaamsi keenya muummicha ministeera Itoophiyaadhaa muummicha ministeera Itoophiyaadhaa ka ammaa kana Dammaqee Mokonnooniin wanni dhaamnuuf yoo jiraate erga biyyi Itoophiyaa ammaa isaa harka galtee hanga abbaan biyyaa karaa jira waan ta'eef hanga abbaan biyya sanitti dhufee aangoo karaa nagahaatiin ta'us karaa afaan qawweetiin ta'us irraa fuudhutti muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Abiyyi Ahmad seeratti boolla inni jiru baasee gara seeraa akka nuuf dhiyeessu ni gaafanna. Kabajaan gaafanne jechuun yeroo duraa yoo kan dittu ta'e akka innis boolla tokko waliin awwaalamu kuni isatu beeka. An dhugaa namaa jira jechuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii yakkamaadhaa wanjalanyaadhaa waggaa tokko osoo hin guutiin Walloo keessatti nama 1,000 ol fixeera. Walloo qofa keessatti Wallaggaa keessatti lakkoofsi hanganaan hin beekamu jechuudha. So kanaafuu muummicha ministeera Itoophiyaa durii muummichi ministeera Itoophiyaa ammaadhaa seerata akka nuuf dhiyeessu. Boollanni jiru baase namticha akka gara Eertiraas hin baqanne daangaa hidhee nuuf qopheessuu qaba. Kun hin ta'unnaan boolla tokkotti waliin awwaalamuun isaanii waan hin oolu. Abbaan biyyaa dhufaa jira jechuudha. Maal ta'e amma asumaan uummanni TDP fi kun dhaamsa qeerroon dhaamaaf jiru jechuudha. Nuti ammaan booda biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa kan nu bulchuu danda'u warra mataa gooffee dhahee kilaashii qabatee barcuma gubbaa taa'u qofa. Warri qalamiidhaan deddeebi'u nu bulchu ammaan booda hin barbaadu. Maaliif qalamiin bu'aa nu qabu biyya san keessatti. Biyya foon namaadhaa ashaboo malee nyaatamu keessa jira. Biyya dhiigni ilma namaadhaa osoo sukkaaratti hin godhamin dhugamu keessa jira waan ta'eef kan biyya Itoophiyaa bulchuu danda'u warra mataa kalaalee dhahee kilaashii qabatu qofa. Kanaaf muummichi ministeera Itoophiyaa ammaadhaa dhaamsa keenya fudhatuu qaba. Hamma aangoon isaa akka jirtu. Kun hin ta'u jennaan atis akkuma biyya hiree kan kee bahadhu jennaan qooda qabdu bahadhu uummata Oromoo ishee hafta fixi. Ishee hafta fixi jennaan. Kanaaf kallattiidhaan dhaamsa gara hayyoota Oromoo yeroo darbu uummanni Oromoodhaa wallaahi yeroo ammaa kana yoo akkuma kanatti taa'amu jiraate yoo akkuma kanatti dhaamsa Dr. Abiyyi Ahmad mootontoraa sanii fudhatanii gara waraanaa deemnaa fi maaliidhaan yoo jettan hayyoonni Oromoo baasamuuf hin ta'u. Yeroon tokkummaadhaan ka'ee kutaan Oromoo akka walloo kanatti kaatanii nama mataa kalaalee dhahe kutaatti aangoo gubbaa keessa Wallaggaattis nama gooffee dhaheeru Arsiittis Jimmattis Shawaattis Harargeettis warra qawwee qabatu yoo naannoo irra hin kaahin hayyoonni Oromoo bahuun ta'anii ni argitan kunuun. Amma Itoophiyaan mootummaa hin qabdu. Mootummaan Itoophiyaa duraanii baqatee jira keessa. Lagizeef amma yeroodhaaf mootummaa ammaaf irra kaatanii jiran. Dammaqee Mokonnoon Amaara wayii. Amma Silmayyuu Amaara wayii yaa gurbaa Jimmaa saniin maluyyuu aangoo. Wallaahi gurbaa Jimmaa saniin aangoon hin malu. Biyya bulchuus hin beeku waan ta'eef isaan hin malu. Aangoon kan ammaa kana wayii. Gurbama biyya bulchaa jiru kana wayya. Isaan Amaara amma har'a aangoo irra beekana kana wayya. Inni nufitos Amaaratti beennaa nufitaa gumaa kaffalatus ni kaffalan. Yeroo ammaan booda immoo yeroon Oromoodhaa qabu. Oromoon ammaan booda mana taa'ee aarsaa kaffaluu fi manaa gadi baasamee rashanamuu bira darbee jira. Hireen Oromoon qabu maali ammaan booda warra duraan dhuuma isaan gumaa kaffalatu qabu. Kaabinee ganda keessa deemu
osoo obboleessa keessa nu ta'e ammaan booda namna si fide san irraa gumaa kafalatu qofa. Irra walii darbuun hin jiru. Irra walii darbineeti armaan wal geenyee uummanni Oromoo dhumaa jira. Dhiigi ilmaan Oromoo gatii dhabaa jira. Sukkaara malee dhugamaa jira. Foon ilmaan Oromoodhaa ashaboo malee nyaatamaa jira waan ta'eef irra walii darbuun hin jiru. Yeroo gumaa kafalatan. Oromoon kutaa biraadhaa Facebook gubbaarra yaatanii sooshaal miidiyaa hundarra yaatanii hayyuu keenya. Ani amma aktiivistii tokko argeen jira gisee Facebook gubbaarratti aktiivistii cimaadha. Yaani aktiivistii cimaa aktiivistii namni jala deemu guyyaa boruudhaa of qopheessaa duula tiyootariidhaa hayyoota Oromooti sagalee taanaa jedhaa jiru. Wallaahi warri Facebookaan dhugaas ni mana dhaggeeffadha. Sagaleen isin taatan bu'aa hin qabu. Walaa tiyootarii, walaa tontoraa, walaa Facebookii, walaa miidiyaa BBC takka bu'aa hin qabu. Sagaleen isin hayyootaaf taatan. Maali? Addunyaa sun quban qabu. Addunyaan Oromoo quban qabu. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhamee bara. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u waggaa 3 keessa biyya diiga jedhee addunyaan sammuu qabateera. Amma Tigraay uummanni xiqqoon tuni addunyaa guutuu waccisiiftee jechuudha. Addunyaa guutuu ofirratti deebistee addunyaan guutuun Tigraay wajjin ta'e. Kanaaf tiyootari irratti sagalee taanaa fi of qopheessaa jinnii waan jambiisa. Yoo of qopheessitan Oromiyaan kutaa jiruun hunda ka'ee hiriira bahuurra gara hayyoota Oromoodhaa tokkummaan deemee hayyoota Oromoo baafatu. Yookaan hidhatee akka dhiiraatti lolu. Kanuma wanni jiru. Yookaan hidhatee akka dhiiraatti lolee hayyoota baafatu mana hidhaa keessa. Kun hin ta'u yennaan immoo duula tiyootariitii fi duula Feesbuukii heetti qiyyeelleen zimbiloono. Kutaan Oromiyaa koo qabu tokkummaadha. Wallaahi hin dhugaan sinii. Hundi keessanuu Harargeen Arsiinis Jimminis Shawaanis hundinuu kutaan Oromoo hundi ka'ee gara Finfinnee deemee hayyoota Oromoo eeggatuu qabu. Gowwichi kun diidaa waraanatti deema jedhee ajandaa uummataa uumeen jiru waa balleessuu fedheera. Namtichi badeetti biyyattii balleessaa jiraami innis waa balleessuu fedheera. Kanaaf Oromoon ka'a. Aangoon sin harkaa ba'e gisee aangoon Oromoo harka jira ta'ee teessaniimi. Duraan amma keessattuu Oromoonni Jimmaa fi Arsii Shawaan ka'a. Shawaan gisee obbidiyoo guutuun isaan jala ture waan ta'eef amma isaanis aangoo irraa maqaniira. Namni Oromoodhaa aangoo hin jiru. Oromoon Amaara akka galeera. Gorsaan itti aanaa muummicha ministeeraa Daawit Kibratii kan biyyattii hoogganaa jiru Dammaqee Mokonnonii yaani harka Oromooti baate Amaara harka galte kursii. Harkiiloon naftanyaa harka galee jira. Amma naftanyaa harkaa baasanii yookaan Jawaar baatanii irra kaa'u yookaan Jaalmaroo irra kaa'u yookaan Qotee Bulaa Walloo tokko fuutanii achi kaa'uudhaaf tokkummaadhaan qabsaa'uudhaaf siin booda kaatanii jechuun akka duraan dhagaa hartisa wayyaa'ee duratti kaatanii abbiyyaa kan duratti dhagaa haruudha. Kutaan Oromoo hundi keessumaa. Takka osoo nama. Kutaan Oromoo akka jiru ka'ee Finfinnee hunda shiyyuu cufee inumaa amma wanni godhamuu qabu. TPLF irratti inqilaaba godhuu yaaluudha uummanni Oromoo ammaan booda. Nagahaan waboo simatee. Amma waraanni bilisummaa Oromoodhaan garasitti eenyu lolaa jira. Uummatuma isaa lolaa jira. Kan dhaqee dura dhaabbataa jiru ijoollee isaaniiti. Nama Oromoo dubbatu. Obboleeyyan maqaa hoo abbaan shanee ta'e ilmi kaabinee. Abbaan akkamii ilma lola. Yoo ilmi shanee ta'e abbaan kaabinee. Akkasitti uummanni kun ittifamaa jira. Kanaaf kilaashii yoo barbaadan kottaa walloo mazraa yaani oorruu keessaa guuteera. Kilaashii achi uni guurratan yoo bitatu dadhabde. Isinummaa nama loltaati. Tokkummaadhaan ka'atii hayyoota eeggaddaadhaa aangoo naftanyaa harkaa baasuu yaala. Tokko jaa. Inni kabiraadhaa immoo kursiin nama dhiirarraan bareeda. Aangoo nama dhiirarraan bareeda. Mee amma laala kun jaal tokkummaa ta'e namni amma jaal tokkummaa ta'e jedhamuuni nama seenaa guddaa qabu. Nama kaabineen diidumaa kaatee ati shaneedha jetteeni manaasa ariitee mana isaa jalaa diiganii ganna baraati yaani zabana roobni roobuun ganna baraati manni isaa jalaa diiggatee haadha manaa isaa fuudhanii ilmaan irraa adda baasanii mana hidhaatti hidhanii jaarsan kee shaneedha jedhanii shiftaa jedhanii dararaa turan. Namni kun waa hunda obsee keessa dabarfatee carraa amma jiru kana argate. Shoof. Baay'ee akka qaldiitti namtichi kun dhufee achi taa'ee yaaddanii jettanii yaadina akka qaldiitti dhagahin ta'e
aarsaa meeqa falee hiriyoonni isaa akka Muhammad amma fa'a namoonni baay'een dawwee keessatti biraa wareegamanii hiriyoonni isaadhaa akka Muhammad Hussein Usman fa'aa biraa fataa godhuu fi gootota meeqa dhabamee aarsaa meeqa kaffalamee lola Amaaraa sanitti aanaa lama keessatti nama 500 ol du'ee aanaa biraa keessatti yaani lakkoofsaaf kan hin beekamne walloon dhumee aarsaan guutuu kaffaleeti har'a godinni Kamiseedhaa jaal tokkummaa sadiin hoogganamuu gahe. Mee maqaalee hanga bareedu baala. Amma yeroo miidiyaa Tigraay gubbaarratti waa'ee walloo dubbatan naannoo Amaaraa wanni jedhama hafeera. Naannoo Amaaraatti jedhaan jiran. Godina addaa Oromoo, godina saba Oromoo walloo jedhamaati gabaafamaa jira. Nuti gizees wanni qabsaamaa fi turre Amaaruma tana akka nurraa cittee Oromoon yookaan naannoo walloo yookaan naannoo ta'e yookaan Oromiyaa jala buluudha. Amma garuu yoo uummanni Oromoodhaa akka laalu kanatti ka'uu dhabe walloon akka ammas Oromiyaa jala galtu taate. Kanaaf Oromiyaan yookaan Itoophiyaan nagaan haa bultu yoo jettan qotee bulaa walloo tokko kabarumsa hin qabne tokko deemaa achi kaa'ati 4 kiiloo keessa itti aanaa isaatii nama afaan Ingiliffaatiin biyya alaa keessa daddalagu godhaafiidha nagaan bultan. Kasuma jechuudha. Naasin gaadetee yaada kanuma dabarfatu dhufe yeroon kuni yeroo manni Oromoo tokkummaan ka'u malee yeroo miidiyaa gubbaarratti sagalee taanajee bobba'uumi. Yeroo Tiyootorii bira darbeera. Tiyootorii Farhaan Abdusalaam fa'aa kun taane kan halkanii guyyaa Tiyootor nuun jedhaa ture. Isaanii kun taane wallaahi. Yeroon kun yeroo Tiyootorii irra qabsaanii yeroo hidhatanii hayyoota ofiidhaa baafatan yeroo hidhatanii biyya isaanii fudhatan yeroo hidhatanii tokkummaan ka'anii aangoo harka Amaaraatti baafatan. Aangoo naftanyaa harka jira jechuudha amma. Oromoo amma warri Jimmaatis gizee Jimma Abiyyiitu aangoo jirettaniiti qabsoo Oromoo keessaa duuba jedhaa turtan. Amma immoo qabsoon akka Abiyyi harkaa ba'e agartaniimi aangoon akka Abiyyi kursii irraa ka'e agartaniimi gizeemaa maqaaf jira. Amma namichi waraana deemi jedhanii waan ta'eef halkan gaarii. Kanaaf dhaamsa sammuu waa'ee muummicha ministeera Itoophiyaa kana immoo kallattiidhaan bira ga'uu qabu. Muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo ammaa kuni muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii seeratti nuuf dhiyeessuu qaba. Osoo biyya Itoophiyaa keessaa baane biyya Itoophiyaa keessaa baanaan bakka isaa boolatti kan awwaalamu muummicha ministeera ammaati. Ka jalaan baane abdii qabna maaliif marsamee jira waan ta'eef. Finfinneen marsamtee jirti karaa bahuun waan hin qabneef gurbaata san akka Itoophiyaa keessaa baane eeguu qabu. Kun inni siyaasa jala deemu sammuu ofi dhukkubsu addunyaa akkasii buluutti addunyaa kana buluutti biyya akkasii guddattee hin beeku. Naftanyuma tana gadi qaba. Erguma naftanyaa mataa gadi qabatte Itoophiyaan mihoon basalaam tinooraalu. Itoophiyaan waan ijaamte nagahan teessa. Warra waa'ee dhimma alaatii fi dhimma adda addaa dubbatu nama afaan Ingiliffaa beeku akka Jawaar kana Jawaaruma ta'uu akka itti aanaa muummicha ministeeraa godhan qotee bulaa walloo duubaan kaan. Maal yoo jette? Waa'ee biyya alaa kanaa fi biyya Ameerikaa kana nagaa uumeeti kana walitti baxabbatee biyyattii doolaara walitti kakkadhata. Inni sun immoo achuma taa'ee bulcha. Naftanyaan mataa ol hin qabatu. Maaliif? Madaa bara meeqaa qabna? Gaafuma guddannu nuti naftanyaan tun akka diina ta'e isaa ta'e Amaara akka diina keenya ta'etti amannee guddanne waan ta'eef isaan mataa ol hin qabachiisan. Itoophiyaa keessatti immoo jarri kun mataa ol qabatee jennaan Itoophiyaan nagaan argattu. Mataa goga qabatan immoo gaafa tibbellaa fi gaafa mallatteessinamu biyya bulchaa turte jarri kun mataa qabateera waan ta'eef nagaan bulaa ture biyyi. Manni nagaan qamadii guurrate jiraata ture. Amma qabsoon kun yoo hin ta'in immoo ammas uummanni Oromiyaadhaa yoo tokkummaan hin ka'in uummanni walloodhaa jalaa miidhamuuf deema. Maal yoo jettan karaa hundi cufaa waan ta'eef dirqama karaan banamuu qaba. Dinagdeen dalaguu qaba. Itoophiyaan harka Oromoo galuu qabdi ammaan booda. Kun immoo itti ariifatamuudha malee duula miidiyaatiin duula miidiyaatiin itti yeroo hiriira baatanii yeroo daawwan jettanii ni agartanii argaa jirtan waan ta'a turre. Artistoonni Oromootis akka Oromoon hidhatu waan isaa malee ammaan booda birraa wal agarraa fi wanni san nurraa dhiisa. Birraa wanni wal agarru hin jiru. Birraa osoo hin bariin wal arguu qabna. Birraa wal agarreettanii Ameerikaa gayyatanii dhiichisuu dhiisa. Yeroon dhiitamnu akka hin dhufne. Amma baay'ee fursaa ta'a qabna. Fursaan tun yoo dabarte fursaan tun yoo ammatti billaffi
TPLF akka amma jirtu kanaan biyyattii fudhatte. Ishii jala buluun hin bulla rakkoon qabu. Shumanuu wayye. Yooka jaalmarroo irratti hiriirame TPLF tun hoggaa ishiin Finfinnee biyyi kaafte ishii achii kaasanii ishii inqilaabara godhanii biyyattii of jalatti fudhatu. Kun ta'u jennaan akkuma durii san ulaa dhufanii dhiitan dhufanii akkuma durii san ilmaan keessa simbira gadi baasanii muka keessatti rashanamaa akkuma durii san niitiin teessu